Durta si ma fiiza ergaa dafe. Ani kan jedhu ka warri fooloo godhaa turtan kun hanga irraa kanaa fooloo gootan sila achitti aadii na gaafatanii achitti naanaa ta'u addamoo. Abba qoosan kamaal miti qoosa jedhaan oolin miti. Warri fooloo gootan kun jechuudha namni gaafa inni du'u fooloo gootan kana achitti dhayxaniitiin waan achi jiru gaafachuu addamoo. Koloo baaka akkasiin deebisu ka barbaaddan maalin? Ayyee seenaa kaayyee waan gaafachuu adda nama gaafataniiti dafaa sheer godha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أمة تيك توك. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. كان كيف جرى؟ ما أثق أوكي. كم جرت فيا كيسني نجا جرى الحمد لله. ربي ينقلني أجو. الدنيا أنتم ببر يا قربان أكثيتي إن شاء الله وان كيريك أبو أصفنا وان كيريك أبو دبنا الدنيا تنرى جيران من بينه وان تعبانا سيف وان تنمنا سيف نمني مليكان نمتي كتب دي مليكان دقيقة تكاف سكندي تكاف وجيو فين أبا سادي دي دم يفرنا مبرتيتي كتيتي نما تيكو نما قبا قما قمنا تكيري في شري كتب دولي أكسي إن شاء الله ويا سديدنا أساوي أسكب برتي لم يكن بريسي دمي جاللا أساوي كذا جيلي كذا جيلي كسوبا جيلي أكاتا مجرد تجرايو أبان تو باتي وندي سونا كرتي كتبام تدبرتي جرتي كالدين بيتو سنين جنة جرا جلتي إن بيكنامو sana bandu galle fajedu choralle fajedu wanjiru hundayu asofne akata jirutti namni mati kaba kun riya kaba kun boleya la akra boletina akra ka khairi ya dulle ka jawab jedun ille ka garte tinin kara garin jirtu wanti kun se fakkatu jedulle kuddinu akuma jirutti aw social media akkuma khairi le kabu wa dugalle kabu wan soballe kaba falti tawbonju alhamdulillahi rabbil alamin arrageen le arle gette wanti le mo shaytan le qur'amte jirti shaytan qur'ane kararra kenne alhamdulillahi rabbil alamin amma kakuenna akkalamu shaytan dagarte tini mana kennatti ndebine akka balbala kanatti shaytaanin deebine akka mana kana keessatti shaytaanin deebine haasawa khairii qofa haasawa bareedduu haasawa jaalalaa ka nama araarsu ka waa nama barsiisu ka khairii irratti nama eeguuf ka karaa khairii nama kaa'u ka namni irraa baratu ka agartee dhalti buru irraa waa baratu ka haasa'amuudha alaa kulli haaluhu warri jabaadhu jettaniin illee warri immoo obboleessa kiyya karaan irra jirtu karaa gaarii miti jettanii illee ka gorsitanii illee ka bilbiltanii haasoftanii illee ka qaamanitti dhiyaattaniitiin loltaniin illee ka rakkoon kee maali jettaniin illee hunduu galatooma alaa kulli haaluu yaada akkanaa yaada namni rakkinni namatti jiraatuu danda'a aariin namatti jiraatuu danda'a biyya namaa keessatti waa hedduutu nama mudataa namni osoo qabu dhabuu danda'a fayyaa dhabuu danda'a yaadni xiqqoon karaa malee nama oofuu dandeetti shaytaan immoo karaa san babal'isee waan hin taane fi karaa hin taane nama geessuu danda'a waan ta'eef silkiin waa baay'ee fiddii waa baay'ees fixxii ka kophaa jirus ka nama wajji jirus yoo silkii wajji jiraattillee rakkinna kan kee obboleessa keetitti himadhu maatii keetitti himadhu obboleessa akiraatitti himadhu waliin kolfuuf waliin muuziqaa baasuuf waliin waan gaarii fi waan gadhee haasa'uu qofaaf miti rakkinna keessa ofillee namni namatti himata obboleeyyanitti himata obboleeyyan wajji haasa'a waliin mari'ata rakkoon rakkoo fayyaa ta'uu danda'a rakkoo tasa namatti dhufu ta'uu danda'a rakkoo yaadaa ta'uu danda'a wanti kulliinuu rabbi biratti salphaadha yaada keessan namaan mari'adhaa waliin mari'adhaa
waliin hiikaa malee yaada hin taane namallee namni tokko of qofaaf hin jiraatu ka jiraatu maatiif jiraataa obboleeyyaniif jiraataa haadha manaa isaatiif jiraataa jaalala dhiiraa jaalallee dubartii qabaatuu danda'a ilmi namaa namni nama jaalatu obboleeyyan nama jaalatan maatiin haadhaaf abbaan of qofaaf ka jiraatu miti ilmi namaa akkasitti yaada of qofaaf jiraachuuf biyyaan baane biyya namallee ka jiraattaniif ka dhuftaniifis ammas of qofaaf jiraataa hin jirtanii fira dabartanii nama wajji jiraataa jirtan waan ta'eef yaada keessan bal'isaatii rabbi isin haa tiisu karaa akka malee yaada akka malee rabbi isin jalaa haa dho'isu yeroo keessan toobatti yaada keessan amantii keessan gara agarte amantii irra jirtaniititti uf jabeessaa wal eegaa wal to'adhaa nama immoo yaada dogongoraa qabu hin gorsan hin sirreessan kanuma jechuuf dhoonee obboleessi kennaa haa dogongoraanis haa ta'uu akka jettan qoosafis haa ta'uu keessa isaa waa jiraatanii akkasillee barreessuu danda'a har'a rabbiin agartaniitiin gara toobatitti isa deebi'ee toobatee waa hundaayyuu gatee nama rifachiises nama waa jedheenis nama isaaf rifates nama isaan waa jedhes nama jabaadhu jedheenis ka isaan jabaadhu jedheenis dhiifama godhee fi ka isaaf rifates dhiifama gaafataa jira dhiifama isiniin jennaa dhiifama godhaafi innillee toobatee jira yaada jirurra ayee daawwattoota fi kabajamtoota keenyaa jechuudha duraan dursee namoonni dhangalateeffachuu qabu baay'eedha galatoomani warri biyya kana jiranis biyyoota garaagaraa jiranis yeroo tokko beeytani jireenya kana namni gubbaa qofa nama laala keessa namaa kana immoo rabbi murteessu ka beekutus rabbi malee namaa miti yeroo takka osoo hin yaadne waan hunduyyuu namarra gahuu danda'u hundi kennaa jechuudha keessa kennatti waa baay'een qabamneetiin waa baay'eedhaan jiraachuu dandeenya yeroo sanitti immoo sheexaanni namatti fakkeessee kararraallee nama maqsuu danda'a kanaaf duraan dursee hundi keessanuyyuu galatooma ulfaadhaa isiniin jedha warriin yaada bareedaa naaf barreessanis warriin immoo akkasumatti karaa qoosattis naaf barreessitan galatooma ulfaadhaa isiniin jedha maaliif warriin karaa qoosatti barreessan sunis badooma biraa osoo hin taane anis erga hojii yuutuubaa kana dhaabe waggaadhaaf deemna piraankii waan garaagaraa ilaalaa turtanii yaada gara siititti fudhattanii namoonni gubbaratti barreessanii keessan naa bilbiltanii immoo erga rakkoo hubattaniin booda itti gaddisanitti hedduutu jira kanaaf hunda keessaniyyuu galatoomaa isiniin jedha ofuma duraafuyyuu jechuudha namoonni karaa akka ani yaade kanatti yaadaa jiraatan yoo jiraatan taate namoota isin jaalataniif jecha jiraachuu akka qabdan sammalees jechuudha karaan taaneen lubbuu fi balleessuun immoo bareedaa akka hin taane rabbiin birattis waan gaarii bakka gaarii akka hin qabne anis hubadheen jira keessattuu jechuudha ijoolleen biyyoota garaagaraa jirtan warriin bilbiltanii guyyaa lama dura poosti godhe guyyaa lama booda na eegaa dhiibisinii jedhee ture hangasuma asitti jechuudha warri yaada na jijjiirsistan hedduu keessantu jira kallattiidhaan na bilbiltanii na duukaa dhiphatanii namoota na gorsistan hedduutu jira galatooma ulfaadhaa isinii jedha rabbiin jazaa keessan isinii haa kafalu walumaa gala dhiifama isinii jedha walumaa galatti jechuudha daawwattoonni kiyya soo sheer gootanii namoota hedduu biraa naa geettanii natti tola warriin karaa yuutuubatiin karaa FB'dhaan karaa immoo tiiktookitiin bakka hundaanuu jechuudha na hordoftan dhiifama guddaa isiniin jedha anis immoo waa baay'ee irraa hubadheen jira maaliif waa baay'ee na hubachiise jechuudha ofii kiyyaafis waa baay'ee irraa hubadheen jira eessa akka jiru maalirra akka jiru namoota hedduutu jira mana kana keessa anaaf isa qofa osoo hin taane nama baay'eetu jira mana kana keessa jechuudha kanaaf hundi isaaniitu yoo as baaniitti mul'achuu barbaadan rakkoon qabanii dhiifama guddaa isiniin jedha galatooma ulfaadhaa warriin keessan na arrabsitanii waa baay'ee naan jettaniitiin naan loltan namni oromummaa fi dhiiga waliin qabu santu akkas nama taasisa namummaa namaati kanaaf galata guddaa na biraa qabdanii isiniin jedha gara kiyyaan immoo dhiifamaa isiniin jedha amma booda ittiin deebi'u maaliif waan fedhes yoo ta'e jechuudha namoota yeroo akkanatti qophaa'ee taa'aa jira
waadaa ragalchuufi kanaaf waan akkana namoonni yaadan jechuudha. Irraaf qusadha. Maaliif nuti jechuudha of qofa laalaa jirra, fuullee keenya qofa laalla malee of cinaa of moggaa keenya laallu. Yoo ofii keessanii waa balleessitan, yoo of balleessitan namoonni meeqa akka miidhamu, jireenya nama meeqa akka balleessitan yaadatti waan akkasii godhaa isin jira. Anaaf barumsa guddaa naa ta'ee jira. Sheexaanni nama anaa miti jechuudha. Nama kaaninuyyuu nama gurguddaayyuu nama seeraan qara'ee quraana beekus nama akkasuma jechuudha. Karaa rabbiitirra jirullee hunda isaatuyyuu ni dogongorsaa jechuudha. Kanaaf isinis rabbiin irraa isin haa fageessu isin jedha. Warreen hanga har'aa duukaa cinqamaa turtan galatoomaa isin jedha ulfaadhaa. Amma booda nan baratu isinillee immoo narraa baradhaa, barumsa gaarii akkanarraa fudhattan abdiin qaba. Du'aan boqochuun immoo waan hunda jalaa nama baasa jedhee itti amanamummaan jechuudha. Hanga yaade kanatti namni yoo du'e waan boqotu, waan jireenya isaarraa boqotu, waan rakkoo keessa turerraa boqotu itti fakkaata malee hin boqotu waan ta'eef barumsa guddaa akka isinis barattan abdiin qaba. Ammas irra deebi'uudhaan hiriyoottan kiyya warriin na duukaa dhiphachaa turtan hanga har'aan tana bilbilaan garamaa galgala halkanis osoo hin jenne yeroo kamiyyuu na bilbiltan bilbila kiyya guyyaa saniiti namoota hedduutu na duukaa rakkachaa ture. Kanaaf galata na biraa qabdu ulfaadhaa rabbi jazaa keessatti isin haa kafalu isiniin jedha. Waan dabaltuu jiraate wanni dabalu hin jiru, wanni dabalu shukrii rabbiiti. Galatoomaa ulfaadhaa warri agartanii beektanis warri mana bartanis akkasumatti galatoomaa warri yeroo dheeraa walirraa bannee osoo waliin argin as keessa wal arginillee jirra. Alhamdulillah isinillee baga jiraattanii baga wajjiinuu jiraannee baga har'a geenne. Har'a gahuu waa baay'ee nama agarsiisa. Guyyaa guyyaan namni haala dhufuuf waan rabbi har'aan nama gaheetiin hin jedhetti shukrii godha. Waa baay'ee arguun waan gaariidha. Nama umriin ture waa baay'ee arga. Umriin dheeressi waan guddaadha. Ammallee rabbi umriin waa dheeressu jabaadhaa, yaada gadhee yaada dadhabduu akkanaa tana rabbi nurraa haa fageessu. Rabbi immoo umrii keessan agartee isin hundaayyuu nagaa maatii keessanitti haajaa keessan isin baasee isin haa galchu. Yaada isin dogongorsiisu, gurbaa isin dogongorsiisu, intala isin dogongorsiiftu, karakkootti isin ooftu, rakkoo agartee isin miitu, waan shayxaana karaa malee isin oofu rabbi isinirraa haa fageessu. Ibaadaa keessanitti jabaadhaa, toobaa keessanitti jabaadhaa, yeroo toobati rabbi nagaa maatii keessanitti haajaa keessan isin baasee isin haa galchu. Rakkoo teessan rabbi isinii haa qabaatu. Balbala rakkoo rabbi isinirraa haa cufu. Isin mara keessanii isallee waan isa rakkise balbala isa rakkifte, rakkoo isa rakkise, cinqii isa cinqise kulli rabbi isarraa lafa kaa'ee rabbi riskii barakaa khayrii karaa khayrii irra isaa oofuu, rabbi diinii itti haa urgeessu, tawhida itti haa urgeessu. Karaa tawhidaatitti rabbi isanuu haa deebisu. Du'aayii godhaa fi jabaadhaa rabbi isin maraayyuu isin haa tiisu. Tika rabbii keessa jiraadhaa isiniin jedha. Galatoomaa ulfaadhaa haganumaa fi akkana waan gaarii wal gorsaa jajjabaadhaa. Rabbi silaa tiisu. Salaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Usii waan naasofti jira namoonni birallee jiru, namni haasa'uu carraa qaban haa haasaani. Ka saalfatanillee jiru, ka haga ammaatitti akkuma inni jedhe san bilbilaanillee ifaajee bira dhaquun waan tokko tokko waliin haasa'uun wal bira dhufee namni yaada wal jijjiiru rakkoo jiru hunda hiikkatee haala kanatti haganallee gadi baanii namni waan walitti haasa'uun keessa namoota waliin haasa'uu kana keessa waa baay'ee jira. Ka rifatu jira, ka qalbiin cabtu jirti. Qalbima nama cabteetiin hin jettu san kana fayyisuuf bakka kanatti baanee haasofne malee namni kana godhanii kana jedhanaa nuun jedhuufillee miti. Rabbiin arga. Nullee yeroo dhageenyatti wal bira hin jirru. Qalbiin hundaayyuu cabtee turte. Maaltu waan akkanaa ta'a maa inni haalli jedhu keessa hubannee yeroo jennutti immoo ergasii haalicha gaddeennee ilaallee namoota dhugaan qalbiin cabtu jiraachuu danda'a waan jedhu irratti yaannee kana goone. Yoo kunillee rakkina akka qabaatu taate dhiifama nuuf golchaa isin hin jenna. Nu haa arganiif immoo yookaan immoo lallabaa fuula keenya agarsiisuufiiti miti kanatti baanee kanallee haasaa jirruu fi waan akkanaatti ulfaadhaa galatoomaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Waalaikum salaam warahmatullaahi wabarakaatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warroonni toora miidiyaa tokko karaa irratti argamtan baga guyyaa har'aatiin geenne baga jiru hin geenne
wantichi maxxanfamee ture guyyaa sadii dura akkas dogongora guddaa waan qabuuf obboleessi keenya kunillee aarii adda addaa keessa seenetanii waan akkanaa maxxansuu danda'a. Kanaafuu isin martuu uummanni Oromoos Musliima Kiristaanillee dhiifama nuu godhaa wajjumaan jenna. Akkasii namni kun immoo nama miidiyaa kanarratti hanga tokko beekamtii qabu. Nama hawaasa Oromoo gargaaraa ture karaa miidiyaa kana. Kanaaf baay'ee dubbachuu hin barbaadu. Dhiifama nuu godhaa isiniin jedha. Dhuunfachaa. Oke, sirta warri jettaniif Dubaay jiraane. Warri sirta jettan naanaati. Oke, warri seentanii yaada dabarfachuu barbaadda yoo jiraatan argachuu ni dandeessanii. Kanaaf nu obbolchaa dhiifama isiniin jenne.